Sagalee aadiyoo 29 akkasin ta'a. Ammallee kaa'ee jira. Maaliif sagalee sana keessa yoo jettan abbaan manaa ishii akkuma isiniin jedhe Suudiyaa jira. Abbaan manaa ishii sun gaafa dhufetti an haqa kiyya kana jedhee ba'a. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota waan koshoo jirraa jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu. Biyya alas biyya keessas warreen jirtan hundi keessanuu egaa deebinee dhufnee jirraa hordoftootaaf kabajamtoota waan koshoo. Yeroo darbee viidiyoon isiniif maree gadhiis irratti yaada hedduu naa kennaa turtanii hedduun keessanillee isittillee turre naan jechaa turtanii maaliifuu wanti kun akkasitti dhufu siif himnee turre riyaallee qabachuun qabdu ture waan akkasii naan jettaniittu akkuma isiniin jedhe biyya ambaas ta'e biyya keessas namni nama tokko nama kiyya jedhu yookiin immoo hollaa malee hin jiraatu. Akkuma isiniin jedhe mucayyoon kun immoo hiriyummaa qofa osoo hin taane biyya ambaarra ijoolleen jiran hin beeku. Mana kireeffannee yoo jiran mana guddaa kana guutuu kophaa kireeffatu ni ulfaata. Akkuma beekamu hunduu mana namaa dalagnaa nurraa hafee yaani mana kana guutuu qabannee teenya jechuun xiqqoo ni ulfaata. Himkeen nama laaxee nama daa'ima hin qabne waan akkasiif ta'uu danda'a. Mucattii kana faana mana qabannee wajjin jiraanna. Akkuma isiniin jedhe abbaan manaa ishiif abbaan manaa kiyyallee hiriyoota waggaa dheeraati. Malee ani hiriyummaa yookiin hariiroo biraa walitti qabaannee ishii faana bahee galuuf osoo hin taane manuma tokko keessa jiraannaan mana kutaa lama kophaa kiyya qabadhee jira. Ishiinillee akkasuma jechuudha. Walirraa qooddannee waliin jiraanna jechuudha. Kanadha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Asirratti immoo xiqqoo ani kan hordoftoonni kiyya yaada naa barreessitaniin hiriyaa hin qabadhu jaarsa kiyya sodaa jaarsa kiyya irraa jechaa waan akkasii jettan yaani jaarsa kana rabbiin hiree akkuma isiniin jedhe yeroo baay'ees akkasiniin jedhu hiree kana rabbumaan namaa bareecha hiree badaas hiree gaariis kan namaaf kennu rabbumaadha. Malee hiriittii keessan irraa eegdanii yookiin ala keessa deemtanii wajjiniin deemtanii isa eeguun hin danda'amu dhugaa dubbatuudhaafi nama kana sammuusaa fi nama rabbiin sodaatu yoo ta'in eegee hin danda'an dhugaa isinitti hima. Inshakkus immoo nama maaliifiyyuu nama kana eegees hin danda'u duuba deemees hin danda'u garuu akka dubartii tokko jaarsa kiyya waan inni fedhu fedhii isaa irratti hundaa'e waan dandeettii kiyyaniif nin godhaaf jedha malee deddeemee jaarsa kiyya eeguu hin danda'u. Namarraa ittisuu hin danda'u garuu karaa tokkoon akkuma isiniin jedhe qalbiidhaan tasgabbiidhaan gorfatuudha malee garuu agas maraa eeguu yookiin hidhuu yookiin asin bahin achin bahin jechuu humna hin qabu isiniin jedha akka mataa kiyyaatti. Garuu immoo yaadni nama hundaatu tokko miti. Egaa isinillee akkasittiin nama ofirraa deemfuu osoo hin ta'in namumatti siqaa eeggatu gorfatu wal amanuudha. Wanti guddaanii isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Akkuma waadaa isiniif galee akkuma isinillee naan jettanii anillee kutaa lammata isiniif dhufeef jira. Ani waanan kana haasa'uu fedheefis maaliifi carraa kanatti fayyadame namoonni akka kiyyaa mudannoo hedduu qabanis hin jiru. Namoonni immoo waan akkasiis isaan hin mudanne hollaa qabaatanii yookiin riyaa qabaatanii jiru ta'a. Bultiin keessan akka hin diigamne hobsa qabaachuu waan akka murteessuun dura itti ilaaluu irratti haasa'uu irratti mari'atu jechaaf isiniif qabadhee dhufe hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Egaa mudannoon kiyya ani isinitti himee jira. Mucattiin ana bira hin jirtu yeroo sanatti akka manni ishiin nu jeequuf jettee waan hundi olii gadi borcamee jedhe kanatti ani ishii faana taa'us fedha hin qabu. Yookiin ana jalaa bahaa yookiin ishiin na jalaa bahaa murtee waan akkasii ture akkuma murteeffame immoo ishii ofirraa baasee jira hordoftoota kiyya. Hedduun keessan ofirraa baasii naan jettanii jirtanii ofirraa baasee jira. Garuu ofirraa baasee cal jedheetuma bahin jenneeni an dhugaa kiyya waan fedhuufu abbaan manaa kiyyas yoo dogoggora qabaate yoo ishiinis dogoggora qabaatte dhugaa baruu fedheeni jechuudha. Dhugaan egaa rabbuma bira jirti. Ani garuu aga argetti dhugaan kiyya naaf baheera jedhee dhibbaan dhibbatti amanee mana kiyya sun diigin jiraataa jira jechuudha. Dhugaan sunis akkamitti bahee laataa naan jechuu dandeessanii. Egaa akkuma ishiin
firoottan ishii yookiin hiriyoottan ishiitti illee himattee sagalee karaa WhatsApp kanallee walii ergitee namoota faana sagaleen kun guutuun ana bira gahee jira jechuudha. An akka nama tokko karaan ishii ittiin argadhu suutumaan adeemsuma keessa karaa WhatsApp sagalee ishii hunda dhaggeeffadhee ture jechuudha. Ani jaarsi ishii waa tokkos naan hin jenne hariiroo biraas walirraa hin qabnu garuu immoo isaan lamaan jidduu seenee isaan addaan baasuuf malee ani waa takka hariiroo walitti hin qabnu. Sagalee aadiyoo 29 akkasiin ta'a ammallee kaa'ee jira. Maaliif sagalee sana keessa yoo jettan abbaan manaa ishii akkuma isiniin jedhe Suudiyaa jira. Abbaan manaa ishii sun gaafa dhufetti an haqa kiyya kana jedhee baafachuuf sagalee sanallee kaa'ee jira. Dhugaa rabbii isinitti himaa jechuudha. Ijoolleen beekan ni beeku. Ijoolleen hollaa kiyya karuma geelee ishirraa argadhe jechuudhaan sagalee kanas naa dabarsaa yookiin akkas naa godhaa jedhee osoo hin ta'in karaa tooftaa mataa kiyya baqqaan adeemsi kiyya isinitti meera dubbatuun ariifachuun osoo hin ta'in suutumaan hiikkatu fedha jechuudha. Sagalee sanallee dhaga'ee sagalee akkasii jennaaniin illee ishiin sagalee sanallee na haalte homaa miti baay'ees mormuun barbaanne ishiin dubbii kana walitti xaxxee kaatee meeshaa ishiis mana ishiis asumatti itti qolloftee baatii lamaaf akkas baddee turte jechuudha. Gamana soqattee argattu hiriyoota ishii bira turte. Ani immoo osoo ishiin hin baateen baddiin kana dura kottu jedheeni waameeni ishii karaa ishiis nama tokko fidiiti kottu jedheeni nama fiduu diddee ani immoo ijoollee ishiitti dhiyaatan waame karaa kiyyaas nama tokko fidee dhugaa yoo haa ba'u jette dhugaa yoo qabaatte jedheen abbaan manaa kiyya yoo si jeeqa ta'e dhugaa yoo qabaatte kakadhu jedheen karaa amantaa kee feetu karaa feeteen kakadhu yookiin ilmoo kee irratti kakadhu jedheen bakka dhugaan karaa kana baatii mitiire yaani namni kun yoo dhugaa qabaate an dhugaadha taanaan ija kiyya ol baasee tan nama sana bakka inaasaa hin dubbatadha ka ofii kakadhu jennaan inumaan kakadhu jette hin jenne kanumayyuu hin jenne jette bakka mucayyoon umana kaadde dhugaa rabbii isinitti himaa umana kaadde bakka hin jennanii eessatti jedhee waan akkasiyyuu eessatti haasa'ee beektanii ani jedheen dhugaa yoo qabaatte daa'ima keetiin kakadhu jedheen bakka daa'ima ofii kan caalu hin jiru daa'imni immoo zambii maal qabdiitii dhiisi ka daa'imaa jedheen anis daa'ima nin qaba daa'ima dhiisiitii kakadhu karaa amantaa keetii jedheen umana didde mucayyuun gixxum gooteetu mana didde beektanii ishiin amma ijoollee hiriyoottan kiyyaa nama hundaan waliin geesse ani waa takka qubaan qabu kamanuma kana keessa deddeema malee ani waa takka quba ofirraan qabu beektanii akka tasaa namatu gaafuma duraa akka tasaa nama gurra na buuse namni sun gurra na buuse jedhee akkuma siniin jedhanoo jedhee kana iyyaa sinoollee waa sin jenne akkuma siniin jedhe karaa dhuunfaa kiyyaa ordofee dhugaan kiyyas naa baate osoo namni kun dhugaa qabaate mee sin bakka kiyya bu'aa laala osoo namni kun dhugaa qabaate kitaaba isaa yaani karaa amantaa isaatiin kitaaba isaatiin quraanaan yookiin immoo matsaaf quddusiidhaan ni kakata ilmoon illee nama dhugaa yoo taatanii jechuudha. Garuu mucattiin kun bakka inaaffaa guddaatu keessa ishii jira dhugaa rabbii isinitti himaa maaliifuu nu walii gallee jiraannaa nama hin geenyu akkuma isiniin jedhee rabbiin ani mana kiyyas naaf eegee agammaallee nagaan jiraataa jira. Abbaan manaa kiyya garuu ishiin hollaadha haqa nurraa qabdeedhee waan anaaf godhe ishiillee ni godha waan mucaa kiyyaallee godhe mucaa ishiitillee hin godha maaliifuu abbaa manaa ishii jechuun nuuf nama waan guddaa waan guddaatu nu ooledha. Hiriyummaa guddaa waliin qabanii abbaa sabkee bar wajjin jechuudha. Abbaa manaa ishii kanaanillee kiyyayyuu hafee jechuudha. Abbaa manaa ishiitii fi abbaa sabkee bariinillee walitti oofuudhaaf isaanillee akkanuma jette. Inni waan biraan jenneen rakkoon hin jiru gaafuma naannichi dhufee irratti dubbannaati. Garuu jedheen inni abbaa sabkee bariin haadhoo kiyya dhaladhe wajjin dhaladhe caala amanaa ofillee caala isa amanaa eegannoo akkasii godhe ifaan ifa haasofna malee bilbilaan wanti haasofnu hin jiru jedheen inni beektanii ani immoo sagalee ishii sana guutuu abbaa manaa ishiitti ergeera
abbaan manaa shiimunu hin beekamu haalli nu keessa jirru bakkee hojii kiyyaa waan hin beekamneef sagalee kana amaanaa naaf kaayinaan jedhee afaan isaatiin jechuudha dhugaa rabbii isinitti hima sagalee kana naaf kaayedhee ishiidhaan illee sagalee dhagayee jira akkasii maalii waa takka hin jenneen haadha manaasaa kanaani agammaatu nufaan akka obboleeyyanii numa faana haasa'a inni jechuudha nu wajjiniin walii bilbila quba wal qabnaa obboleessaa keenya qaaliidhaan namallee dhugaa dubbatuudhaaf ani osoo baalagee ta'e intalittii kana gaafa ishiin meeshaa ishee asii gurrattu sana meeshaan kiyya yookiin waa tokko jedhee lolatti kaasuus ni danda'a ishii kana tumuus ni danda'a ture garuu ani hin tumuun maaliif ani haadha gaarii na guddisee abbaa gaarii na guddisee haadha gaarii jalatti guddadhe abbaa gaarii jalatti guddadhe kan rabbiin kana caalu hin jiru rabbiin haqa kiyyaan mallee naaf haa baasu ani yeroo baay'ee mallee rabbuman ishiitti waama omaa ishiin goone kan omaa ishiin goone miskiinummaa kiyya ishii jala deemu miskiinummaa kiyya ishii gargaaru malee mucattii kanaan guyyaa takka dharatti yaadeen beeku nama kamittuu dhara yaadu namni yoo na tuqellee ani fiillafiitumatti deema malee asiifachi qabii kanan beeku ani oduu asiifachoofu kanan beeku riyaa hoyin beeku ani garuu ka rabbi haa galatu haqni kiyyas bahee jira hordoftoota kiyya egaa haqni kana caalu hin jiru ani immoo viidiyoo kana isiniif maruu waan hin fedheef akkuma isiniin jedhee irraa barattu waan guddaadha waan dheeraadhaan haasa'ellee hin fixu haasa'uus hin barbaadu yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhe haasa'ullee baay'ee hin fedhu maaliifu ogguu yaadu xiqqoo ishii na jeeqa dhugaa maaliif jedhan maal ishii godheen maalitti balleesseen wuyi jedha bakka yaani na dhagahama garummoo ani hayyuudha ofiin jedha akkuma isiniin jedhe namni nama jaju malee abbaan ofiin jaju hayyuudha ofiin jedha osoo ariifadheen tala kanaan wal lolee yookiin ishii miidhee yookiin mana kiyya diigee ana miidhamtuun yoo jireenyi kun jireenya kana keessatti mudannoon jiraate mudannoo kana bira darbee namni mana ofii qabatu qaba ani immoo wanti tokko waan hin jirreef iyyuu tasgabbaa'uudhaan bira darbee irra aanee jira hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkasiin naaf yaaddan immoo rabbiin isiniif haa yaadu ani gaa viidiyoo kanas kan isiniin mareef irra deddeebi'ee isiniin jedha isin barsiisaa irraa barattu waan jedhudha mudannoo kiyyarraa hundaafiyyuu anii fi abbaan manaa kiyyas akkuma durii keenyatti jiraataa jirra alhamdulillah rabbiin adawwii kiyya mallee narraa haa dhahuuti isinillee du'aa inaaf godha hundi keessan immoo shamarranis taatanii dhiironnis warri na jala jirtan hordoftoonni kiyya warri na hordoftanii koomantii na barreessaa jirtan warri na dhagahaa jirtan ana rawaa guddaa barattu yaada maaliif iyyuu namni tokko dhufee kana siniina jedhu mushi yaani karaa jaartii karaa jaarsaa qofa karuma fedhen gara dalagaa keessaniin ta'uu mala karaa biraas ta'uu mala jettee kana namni yoo isiniif fide hin dhagahina ofii hiikkadha dhugaa isinitti hima ofii karaa mataa keessanii hordofa dubartiin kana haati manaa kee yoo siin jedhe namni dhiiras yoo taate dubartii kee hordofadhu suutaan mushlolaan uleen waan akkasiin suutaan hordofadhuuti waan ishiin akka taate ofiirra gahe mush namni siin jedhe namni yeroo kanaa namni yeroon kanaa nama walii oofu malee nama walii araarsu takka hin jiru kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaanii wanti takka hin jiru rakkoonis hin jiru garuu kana irraa barattu jedheetanii egaa galatoomaa naaf jiraadhaa yoon balleesses na of galcha.